Tole, akkam jirtu? Nagaa keessanii karaa addaatiin waaqa keenya guddaa goonee galateeffannaa kunuunsa addaa inni nu godheef. Adeemsa jireenyaa keessatti wal'aansoon bu'aa bahiin baay'een yooma jiraate illee waaqni keenya waaqa jaalalaa ta'ee kunuunsa addaa nu godhuudhaan carraa yeroo kana fuula isaatti argamuu nu kenna. Kanaaf karaa addaan uumaa keenya guddaa goonee galateeffannaa. Barumsa keenya qorannaa Wangeela Yohaannis har'a boqonnaa sadaffaasaa laalleetiin jenna. Oolmaa waaqayyo nu ooleef galata jedhaa. Gara qorannaa keenyaatti odoon seenne dura mee kadhata gabaabaa godhanneetiin jennaa hin kadhanna. Uumaa keenya kunuunsa addaa nu gooteef harka keessa nurra qabdeef maqaan kan kee ulfaatu. Ammallee abdiin keenya si. Adeemsa wajjin deemnu keessatti hidhannaan keenya si wajjin qabnu taan caalaa akka jabaatuuf yakkaaf daba cubbuu keenya fuula keetti dhiyeessineetiin jennaa. Agii gallaa qalbii jijjiirannaa dhiigalma keessa qaraan hojii galaalee cubbuu keenya nu dhiisi. Ammallee koola kee jalaa ba'uun barbaannu dubbii kee keessa dhokannee addunyaa akka moonuuf ati nu gargaari. Ammallee ifa dubbii keetiitiin gara keenya kottu. Nullee onnee banaa fudhannee akka ittiin jijjiirru nu gargaari. Maqaa Gooftaa Kiristoos irratti kadhanna Abbaa. Ameen. Ameen. Karaa addaatiin waaqa keenya guddaa goonee galateeffataati. Qorannaa macaafa qulqulluu isa Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 kan guyyaa har'aa kallattii yeroo jalqabneetiin jennu boqonnaa 2 keessatti waan baay'ee ilaalleerra. Raajii isa jalqabaa Kiristoos cidha Galiilaa irratti akka inni raawwateetiin jedhe akkasumas immoo mana qulqullummaa keessatti daldala adda addaa gaggeeffamaa tureetiin jedhe namoota daldala meeshaa isaan qabanii ittiin tadaawwanii akka isaan gadi isaan baase yeroo kanatti Fariisonni illee akka Kiristoosiin waan inni gaarii hojjeteef isa deeggaruu caalaa isarratti daba barbaadu akka isaan yaalaa tureetiin jedha argineetiin jenna. Gara dhumaatti namoonni baay'een yooma isa amananii jedhanillee inni immoo akka isaan garaa guutuun isaan beeka waan ta'eef isaan irratti of hin dhiifne yookaan immoo isaanitti of hin kennine jedha. Kanaaf jireenya keenya keessatti amantii nuti qabnu laalee akkuma isaan irratti fakkeenyaaf Phexroosiin fa'a yeroo isaan lafa kanarratti hojjetaa turan fakkeenyaaf Niqoodimoos yeroo Phexros yeroo namicha Israa'eliin hin ta'initti yeroo Niqoodimoos hojii ergamoota keessatti jechuudha yeroo nyaata isaan xuraa nyaadhu jedheenii achiin booda ergaa waan sanii itti himeetiin jedhu dhaqiitii nama akkanaatis eegaa jedhe. Ergamoonni waaqaa ofii hojii hojjechuu caalaa Phexros akka inni dhaqee waan san hojjetu. Adhallee nullee akkuma lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 19:20 irratti jedhu nutti itti gaafatamummaan kenname jechuudha. Iddoo sanii Kiristoos garuu yooma isaan baay'een illee itti amanii isaan irraa of hin ganne isaan beeka waan ta'eef. Guyyaa hadhaan mee seennee laalleetiin jenna. Boqonnaa 3 keessatti waan baay'ee nama ajaa'ibu tokko ilaalla. Boqonnaa 3 tokkorraa Fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihuudootaa ture jedha. Innis Qornaaliyoos jedhama. Inni kun Niqoodimoos kan Phexros wajjaasaa ture Qornaaliyoos jedhama. Niqoodimoos gara Fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu tokko inni dura buutuu Yihuudootaa ture jedha. Inni kun halkaniin gara Yesuusii dhufee yeroo inni itti dhufe ilaalame halkan maaliidhaaf guyyaa yoo dhufe namatu isa laala. Geggeessituu Yihuudootaati waan ta'eef. Kanaaf gara Kiristoos dhufuudhaaf yeroo inni dhokatee gara isaatti dhaqu argina. Halkanii gara Kiristoos dhufuun kan barbaachisu guyyaadhaan ifaan guyyaadhaanis ta'ee halkaniin haalli nu danqu hin jiru garuu isatti dhufuudhaaf namichi kun halkaniin maaf isa dhufe wanti jedhuuf geggeessitoota warra Yihuudootaa waan ta'eef guyyaa namni tariitii yookaan itti kolfaa ulfina argachuu malu dhaba waan ta'eef fakkaate. Rabbii akka ati barsiisaa taate Waaqayyo biraa dhufte nu beekna. Omtunuu yoo Waaqayyo isa wajjin jiraate malee milikkita ati agarsiiftu kana danda'ee hin agarsiisuu ittiin jedha. Waan ati agarsiiftu kana yoo Waaqayyo isa wajjin ta'e malee namni kana agarsiisuu hin danda'u jedheen. Jecha Waaqayyo yoo isa wajjin jiraate malee milikkita agarsiisuu hin danda'u jedhu kana hojii ergamoota boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti Kiristoos akkamitti akka inni kana godhaa ture macaafni qulqulluun lafa nuu kaa'a. Jechi inni jedhu dhugaa akka ta'e akkana jedha.
Waaqayyo Yesuus nama Naazreeti kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan isa guute. Hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan isa guute. Inni naanna'ee hojii gaarii hojjete. Seexanaan kan cunqurfaman akka fayyise Waaqayyo isa wajjin akka ture beekamaadha. Waaqayyo isa wajjin akka ture beekamaadha. Jecha kana fayyadamee Niqoodemoos. Waaqayyo yoo isa wajjin ta'e malee milikkita dinqii as hojjettu kana eenyullee hojjechuu hin danda'u. Dhugamu. Waaqayyo Yesuusin hafuura qulqulluun waan dibeef Yesuus nama Naazreeti kan hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute innis naanna'ee hojii gaarii akka hojjete seexanaan kan cunqurfaman akka fayyise Waaqayyo isa wajjin akka ture beekamaadha. Kanaaf Niqoodemoos maal jedheeni yoo Waaqayyo isa wajjin ta'e malee Rabbii akka ati barsiisaa taate Waaqayyo biraa dhufuu kee hin beekna. Homtunuu Waaqayyo isa wajjin yoo jiraate malee milikkita adda agarsiiftu kana agarsiisuu akka hin dandeenye ittiin jedhe. Laal Waaqayyo isa dhugaadha dubbiin kun. Mul'ata Ergamoota 10:38 irraa akkuma argineerru Waaqayyo isa wajjin jiraachuun isaa dinqii milikkita adda addaa akka inni agarsiisaa ture. Niqoodemoos kana jedheen yoo Waaqayyo isa wajjin jiraate malee namni tokkollee kana godhuu hin danda'u jedheen. Okay. Lakkoofsa 3 irratti Yesuus dhugumaan sitti hima. Eenyullee olii yoo dhalachuu dhabaate mootummaa Waaqayyoo arguu iyyuu hin danda'u jedheen. Okay. Gaafiin inni gaafateef deebiin Kiristoos deebise waa walitti dhufuun fakkaatu. Inni kan jedheen dhugumaa ati akkas ta'e kana beektaa jedheen. Kiristoos kana approve hin goone. Eenyullee jedheen. Eenyullee yoo olii dhalachuu baate mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u jedheen. Maaf dhimma mootummaa Waaqayyoo jidduu kana fide? Olii dhalachuu waan jedhu wajjin mootummaa Waaqayyoo maal wal qabata? Especially lakkoofsa 2 irraa yeroo dubbifnu Waaqayyo isa wajjin jiraachuu akka jedhu maal jenneen? Hafuura isaatiin hafuura qulqulluu maal isa godhe? Isa dibe. Isa kana Maatewos boqonnaa 12 lakkoofsa 28 irratti Kiristoos akkana jedha waa'ee mootummaa Waaqayyoo. Ani garuu hafuura Waaqayyootiin hafuurota hamoota kanan baasu erga ta'e mootummaa Waaqayyoo isin irratti dhufeera. Amma mootummaa Waaqayyoo hubachuudhaaf namni olii dhalachuu qaba. Olii dhalachuun lakkoofsa 2 akkuma argine Waaqayyoon wajjin ta'uu qaba. Waaqayyoon wajjin ta'uu jechuun hafuura qulqulluun cuubamu jechuudha. Akkuma caafni qulqulluu jedha. Kiristoos hafuura qulqulluun cuubameera waan ta'eef Waaqayyo isa wajjin ture. Waaqayyo isa wajjin ture jechuun ammoo hafuura isaatiin dinqii hojjetaa ture. Kun dhimma mootummaa Waaqayyooti. Ergaa baay'ee nama ajaa'iba. Kanaaf mul'ata wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti namichaan maal jedheen Kiristoos yoo olii dhalate malee namni mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u jedhe. Niqoodemoos immoo namni erga qancaree attamitti dhalachuu danda'a? Gadameessa haadha isaatti lammaffaa galee dhalachuu danda'a moo jedhee Yesuus hin gaafate. Amma olii dhalachuu inni jedhu kun maal inni jedheen? Lakkoofsa 6 irratti nama fooniitti gaafate. Lakkoofsa 5 irraa kanaaf Yesuus dhugumaan sitti hima. Eenyullee bishaaniif hafuura qulqulluutti yoo dhalachuu dhabaate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedhe. Dhimma bishaaniif hafuura qulqulluutti jedhu kana Kiristoos ofii mudhatee ofii ta'ee lafa kanarratti yeroo ture hin jedhe harka Yohaannisitti maal hin cuubamu? Bishaan hin cuubamu. Waaqayyo ammoo hafuura qulqulluu maal isa godhe? Isa cuuphe. Isa dibe. Inni kun kallattii namni ilma Waaqaa kan jedhamu mirga ilma Waaqaa jedhamu kan argachuu danda'u karaa gooftaa Kiristoosiin akkamitti bishaaniif hafuura qulqulluun cuubamu. Yoo kana ta'e Waaqayyo isa wajjin jira. Mootummaa Waaqaa isa wajjin jira yookaan ammoo itti mul'ateera inni lammaffaa dhalateera jechuudha. Mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Lakkoofsa 6 irratti nama fooniitti kan dhalate fooni. Hafuuratti kan dhalate ammoo hafuura jedha. Dubbii baay'ee murteessaadha. Nama fooniitti kan dhalate fooni. Hafuuratti kan dhalate ammoo hafuura. Eenyu inni foon? Eenyu inni hafuurri? Dubbiin namatti tolu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 45 irratti akkas jedha. 15:45 irraa. Caaffanni qulqulluun Addaam inni duraa foon lubbuu qabu ta'e jedha. Kanaaf Addaamitti kan dhalate foon irraa kan dhalate jechuudha. Eenyummaa foonii, eenyummaa isa kufaa, eenyummaa isa cubbuutti hojjetame irraa kan dhalate hin jedhe maal jedhama? Nama kan dhalate jedhama. Addaam inni lammaffaan immoo hafuura jireenya kennu ta'e jedha. Kanaaf hafuura dhalachuu jechuun eenyu irraa dhalachuu? Kiristoosiin irraa dhalachuu. Kiristoostu cubbuu moo'e waan ta'eef. Kiristoostu eenyummaa namummaa isa cubbuu mo'uu danda'u uffate yookaan ammoo eenyummaa namummaa isa cubbutti kufee uffate cubbuu mo'e waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Kiristoositti dhalachuu inni jedhu kan hafuuratti dhalachuu inni jedhu isa Kiristoositti dhalachuu kana. Namni dhimmi guddaan dhimmi namummaa fooniiti yookaan ammoo isa hafuuratti dhalachuu jedhu kun dhimma cubbuu mo'ooti. Dhimma
waaqummaa shirii gochuuti. Dhimma cubbuu irratti olaantummaa mul'isuuti. Kanaaf Addaam isa jalqabaa irraa foon irraa kan dhalate nama fooniiti. Addaam isa lammataa yookaan ammoo hafuura irraa kan dhalate hafuura jedhama. Hafuura irraa kan dhalate hafuura. Namni akka Kiristoos dhalate akka isaatti yaadni Kiristoos keessa turgu isin keessaa turu wanti jedhuufi namni hafuura dhalate hafuura waan jedhamu. Eenyu inni hafuurri Kiristoos. Macaafni qulqulluun akkanuma jedhu jechuudha. Kanaaf wangeela Yohaannisiin keessatti isa irraa dhalachuun Kiristoos irraa dhalachuun hafuura dhalachuun hafuura akka nama taasisan jedhu lafa kaa'a. Akka Kiristoosii akkuma Kiristoosii fakkaadhe ana fakkaadhaa. Paawulos wanti jedheef akkasumaan miti. Hafuuratti dhalate waan ta'eef. Kanaan booda anaa miti kan jiraatu ilma waaqaa isa anaaf jedhee du'itu na keessa jiraata waan jedheef jechuudha. Torbarratti olii dhalachuun isiniif hin ta'a. Siin jechuu kooti. Jijjuu kootiin hin dinqafatin jedhe. Olii dhalachuun. Sababni isaa lakkoofsa 8 irratti qilleensi gara fedhetti hin qilleensa. Qilleensa'uu isaa hin dhageessa. Eessa akka inni dhufu, eessa akka inni dhaqu garuu hin beektu. Egaa hafuuratti kan dhalate hundinuu akkuma kana jedhee deebiseef. Hafuuratti dhaladheera jettee ragaan ati dhiyeessitu hin jiru. Kunoo mallattoon an dhaladheeru yookaan ammoo adda ebaluu dhalateera kana jettee wanti kunoo asirra dhalachuu jettee wanti ijaan kan jalqabdi. Garuu hojiin mul'ata. Kan inni jedhe hojiin mul'ata. Qilleensi yeroo waa raasu, yeroo hojii hojjetu hin argina. Kanaaf atis yookaan ammoo nus dhalachuun keenya, hafuuratti dhalachuun keenya kan inni mirkanaa'eetiin jedhu maaliidhaan jechuudha? Hojiidhaan jedhu. Hojiin mirkanaa'u akka inni qabaateetiin jedhu. Kun ammoo akka Kiristoos jiraatee jiraachuu, akka inni hojii hojjetetti hojjechuu, lafa kanarratti iddoo inni irra akka inni irra deemetti deemuun lammaffaa dhalachuu mul'iseetiin jedha jechuudha. Niqoodimoos deebisee kun akkamitti ta'uu danda'a jedhee Yesuus hin gaafate. Akkamitti kun ta'uu danda'a jedhee gaafate. Yesuus deebisee ati barsiisaa Israa'el kan taate kanan beektuu jedhe. Ati barsiisaa Israa'eliiti garuu kanan beektu jedhe. Dhimmi sirna lafaa geggeessuu keessatti geggeessuu ture isaan. Dhimma sirna waaqaa samii garuu nu hubanne ture. Adhallee baay'oonni sirna lafaa irratti geggeessitoota boqonnaa 2 keessatti akkuma ilaalleetti hin jenne dhadhamaan yeroo Kiristoos raajii hojjete yookaan ammoo bishaanicha gara daadhii wayiniitti geeddareetiin jedhe inni daadhicha dhadhamu suni akkamitti akka Kiristoos hojjetan argine. Garuu daadhii gara dhadhamu ture. Akkamitti akka bishaan itti guutanii maal Kiristoos akka godhu argine. Hin dhadhame mi'aa isaa qofaadha. Adhallee asirratti illee kan dubbateetiin jiru. Geggeessitoonni yeroo sanii waa'ee mootummaa waaqaa hin hubanne turan. Ati barsiisaa taatee kana hin hubanne kun nama dinqa jedhe. Obboloota koo Kiristoosii wajjin tokkummaa yoo hin qabaanne, Kiristoosii wajjin adeemsa keenya yoo hin sirreeffanne, isarraa lammaffaa yoo hin dhalanne. Waa'ee mootummaa waaqaa irratti tarii geggeessitoota illee iddoo baay'ee faarfattoota tajaajiltoota ta'uu dandeenya. Seenaan keenya garuu Kiristoos biratti akkasumaan hafee. Waa'ee isaa hin hubanne barri keenya dhumateetiin jedha jechuudha. 11 irratti dhuguma dhugaan sitti hima. Nuyi isa beeknu dubbannaa jedheen Kiristoos. Nuyi isa beeknu dubbannaa. Isa argine dhugaa baana. Utuma ta'u iyyuu isin isa nuyi dhugaa baanu hin fudhattanii jedhe. Isa dhugaa nuti baanu hin fudhattanii jedhe. Kiristoos wanti inni dubbataaru waan samiirra ta'e waan abbaa isaa bira ture. Abbaa isaa kan arge isa qofaadha. Dubbiin waa'ee abbaa isaa inni dubbatu, dubbiin waa'ee ofii isaa inni dubbatu. Dhugaan dhugaa qajeelaadha. Garuu isaan akka isaan barbaadanitti Kiristoos deemaan turre waan ta'eef isa dhaga'uu hin barbaanne. Waa'ee biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'e waa'ee isa biyya waaqaa yemmuu isinitti hime immoo attamitti amanuu dandeessu. Waa'ee biyya lafaa yoon isinitti hime akka qilleensaatiin fakkeenyaan godhee yoo isinitti hime lammaffaa dhalachuusa jedhuun akka lammaffaa yookaan ammoo dhalachuun jechuun maal jechuu akka ta'e yoo isinitti hime kana yoo isinii galuu dide waa'ee isa biyya waaqarraa yoon isinitti hime akkamitti isinii galaree jedhe. Akkamitti isinii galaree jedhe. Ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e sana malee homtunuu gara waaqaatti ol hin baane. Dubbiin kun namoonni yeroo baay'ee kallattii adda addaatiin hiikatu. Asirratti macaafni qulqulluun gubbaa irraa waa'ee maalii dubbataa dhufe? Waa'ee maalii dubbataa dhufe? Icciita waa'ee waaqummaa kan beeku ka achii dhufe isa qofaadha. Waa'ee waaqarraa yoo sitti isa qofatu gad dhufe isa qofatu maal ta'e? Ol bahe. Ka achirraa dhufe ka deebi'ee ol bu'u isa qofaadha. Dubbiin kan inni jedhu. Sababni isaa dhimma waa'ee waaqarraa yoon isinitti hime akkamitti hubattu ture kan inni jedhaaru dhimma kanaati waan ta'eef. Isaan waa'ee dhimma lafa kanarraati. Dhimma lafa kanarraa isaanitti hime yoo isinii galu dhimma waa'ee waaqarraa yoon isinitti hime akkamitti isinii galaree? Ka waa'ee waaqarratti ol bahee
ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e sana malee homtuu gara waaqaatti ol hin baane jedhee yeroo inni itti dubbatee jiru arginu jennee jechuudha. 14 Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fannise ilma namaas immoo akkasuma muka irratti ol fannifamuun hin ta'aaf jedhe. Hubadhaa. Yeroo bofa Museen fannise namoonni amantiidhaan nu fayyisa jedhanii gara boficha fannoo irra jirutti yoo ilaalan hin fayyadu. Adhallee Kiristoos namoonni itti amanan ilaalanii akka fayyaniif gara fannootti ol ba'uun isaaf akka kanaaf namoonni lafa kan irra jiran hundinuu boqonnaa lama keessatti malaalleetiin jedhu namoota addunyaa hunda fayyisuudhaaf ilaalla sumarratti. Namoota hundumaa fayyisuudhaaf gara biyya lafaatti kan dhufeetiin jedhe isa jechuudha. Namoonni hundinuu isa ilaalanii 15 walumaa qabee dubbisa. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu. Tuqaa baay'ee murteessaa. Kan isatti amanu hundinuu inni kun daangaadhaan sabaan nama daangessa miti. Saba daangessa miti. Yihuudoota Samaariyaa kan jedhamiti. Yeroo Israa'eloota duukaa buutota abboomu jalqaba Yerusaalem, Samaariyaa, Yihuudaa, Samaariyaa aga andaara biyya lafaatti. Yeroo baay'ee Kiristoos Yihuudootaaf dhufe, Israa'elootaaf dhufe jedha. Duukaa buutota illee baay'ee leenjisaa ture jalqaba. Konseptiin kun sammuu isaanii keessatti akka iddoo qabatu. Garuu namoonni isatti amanan hundi jireenya baraa akka argataniif Kiristoos kan inni mul'ise. Namoonni isatti amanan hundi jalqaba garuu akka hangafaatti eenyuun filate Yerusaalem yookaan immoo Yihuudoota filate akka hangafaatti. Achitti dhala namaa leenjisee dhalli namaa nama akka dhaqqabu. Ergamootaanii miti Waaqayyo kan addunyaa dhaqqabu. Namaan kanaaf leenjii achirraa akka hangafaatti kan inni jalqabeef isa kanaaf jechuudha. Kanaaf namni isatti amane hundi jireenya bara baraa akka argatu. Kanaaf karaan dhugaan jireenyi ana jedha Kiristoos. Kanaaf namni isatti amane hundi jireenya bara baraa akka argatuuf maal ta'uuf jira? Fannifamuuf akka jiru. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuutti biyya lafaa jaallate. Dubbiin kun dubbii baay'ee murteessaadha. Namni baay'een keenya dubbii kana hin beekne Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16. Garuu ergaa isaa dhugama nu banna. Gaafi tokkicha ilma isaa eenyutu ilma isaa kenne? Abbaa. Hin qaba jechuu jalqaba. Uduun kenniniin dura uduu dhufee Maariyaamii irraan dhalatiin dura Kiristoos eenyuuni ilma waaqaati. Sababni isaa tokkicha ilma isaa kenne waan ta'eef. Eenyutu tokkicha ilma isaa kenne? Abbaa. Abbaan tokkicha Waaqayyo ni jedha. Abbaan tokkicha ilma isaa kanaan jireenya namni hundumaa akka ta'u akka argatu. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuutti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee namni isatti amanu hundi kanaaf fayyuuf isatti amanuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyya lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Namni hundinuu akka fayyuuf gara biyya lafaatti. Namni isatti amanu hundinuu akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuutti addunyaa maal godhe jedha? Jaallate. Isa kanaan Roome boqonnaa 5:8 irratti Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin ammam akka nu jaallate agarsiisa. Utuma nuyi cubbamoota taanu Kiristoos nu du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate agarsiisaa jedha. Ergaa Yohaannis 1:4-9 fudhamee dubbisa. Waaqayyo akka nuyi isaan jireenya argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli Waaqayyoo nu gidduutti mul'ate. Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne inni garuu nu jaallate. Ilma isaa cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge. Jaalala jechuun isa kana. Ilma isaa tokkicha dabarsee nuuf kenneetiin jedhe. Jaalala jechuun isa kana. Jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf namni isatti amanu hundinuu jireenya bara baraa akka argatuuf malee akka biyya lafaatti maal godhuuf miti? Faraduuf miti. Hubadha. Jaalala Waaqayyo. Kaleessallee jaalala, addas jaalala, bara baraan illee jaalala. Waa'ee mala waaqaa irratti mata duree kana irratti marii kanaan dura goonee turre ilaaluu dandeettu. Amalli waaqaa bara dhumaallee yeroo murteef dhufullee jaalala. Ulfinni isaa garuu inni Addaamiin jalaa dhokatee ture dhumarra maal ta'a? Hin mul'ata jechuudha. 18 irraa ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammayyuu iddoo tokko Hisqeel boqonnaa 18 keessaa akkana jedha. Ilma namaatiin ati hin badda yoo jedhe yoo inni garuu qalbii jijjiirrate ani maal isaan godhu jedha
isaan fayyisuu seenaa Nanawwee illee yaadachuu dandeettu. Hin baddu jedhee ka'e erga isaan qalbii jijjiirratanii kan hin boone maal ta'e? Waaqayyo isaaniif adhallee namni biyya lafaa kanarratti fayyuu danda'u tokkicha ilma isaatti kan amanu qofa. Ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqaa inni jedhamu kana namoonni baay'een kun dhugama ilma Waaqaatii miti jedhu waan baay'ee fayyadamu. Garuu dubbiin dhugaan Kiristoos ilma Waaqaati. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 4:15 irratti ilma Waaqaati jedhee namni amanu isa keessa innillee namicha keessa akka inni jiraatu. Kiristoosin keessa Kiristoos illee isa keessa akka jiraatu. Kanaaf dubbiin kun dubbii bu'uura dhugaa amantii kiristaanummaati. Phexros eenyu ati naan jetta jennaan ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataati jedhee. Kanaan Kiristoos maal jedheerre dhagaa kanarratti mana kee ijaaradha jedhe. Kiristoos ilma Waaqaati kan jedhu bu'uura amantii kiristaanummaati. Kanaaf tokkicha ilma isaatti kan amanu jireenya bara baraadha. Kan hin amanin garuu maal ta'e yoo kara jalaa gara amanuutti dhufeen ala. Dhumarratti murteen gara dhumaatti yeroo dhufeetiin jedhu badu jireenyaaf kan ta'u tokkicha ilma Waaqaatti amanuu akka ta'e hin jedhu macaafni qulqulluu lafa nuu kaa'a. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifarra dukkana jaallatanii firdichi akkuma kanaan hin raawwatedha. Laalaa gubbaarratti itti faradameera inni jedhu suni lakkoofsa 18 irratti 19 irra ifti gara biyya lafaa dhufeera. Dura Isaayyaas boqonnaa 60 irratti dukkanni limixiin biyya lafaa maal godheera jedha haguuggeera jedha. Siif garuu ulfinni Waaqayyoo siifeera jedha. Kiristoos immoo maal jedha? Ulfinni ati naaf kennite isaaniif maal godheera jedha? Kenneera jedha. Inni kun ifa jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 yeroo qorannu 1:4 isa keessa jireenyatu ture, jireenyis ifa namootaa ture. Ifa namootaa ture jedha. Kanaaf ifti gara biyya lafaatti dhufeera. Eenyu? Kiristoos. Namoonni garuu hojiin isaanii dukkana waan ta'eef ifarra dukkana filatanii kun firdiidha. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibba. Hojiin isaa akka irraa hin beekamneef gara ifichaatti hin dhufu jedha. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala Waaqayyootti hojjetame haa mul'atuuf gara ifichaatti hin ba'a. Namni hojii gaarii hojjetu yeroo hundaa ifa barbaada. Iddoo namni itti mul'atu waa godha. Namni akka isaa arguu barbaada. Namni akka isaa argine dhokatee kan jedhu garuu hojii dhokannaa waan hojjetaa jiru jechuudha. Kanaaf ifti gara biyya lafaatti kan dhufee hin jedhu Kiristoos. Fayyina akka ta'e hin jedhu Kiristoos. Isatti amanuun jireenya bara baraa akka nu kennu. Isatti amanuun ifatti akka jiran nu godhu. Dukkana keessa akka baanu nu godheetiin jedha jechuudha. Lakkoofsa 22 irratti kana booddee Yesuus bartoonni isaa boqonnaa lakkoofsa 22 kan jiru waa'ee tuqaa biraa ilaalleetiin jedha. Achirratti akkana jedha. Kana booddee Yesuus bartoonni isaa gara kutaa biyya Yihuudaa dhaqanii Yesuus bartoota isaa wajjin takkaa achi bubbulee hin cuuphaas ture jedha. Asitti ilaalla ergaa baay'ee murteessaa ta'e waa'ee Yohaannis Cuuphaatiif Kiristoos yookaan immoo duuka buutota ta'e Yohaannis Cuuphaa. Yohaannis immoo mandara Inoon isa Saleemitti dhiyoo iddoo bishaan baay'ee argamu sanatti hin cuupha ture. Namoonnis achi dhaqanii hin cuuphaman turan. Yohaannis yeroo sanatti mana hidhaatti hin galfamne ture. Yommus bartoonni Yohaannis waa'ee qulleessuu irratti Yihuudiin tokko wajjin walitti falmuutti ka'an. Yommus bartoonni Yohaannis waa'ee qulleessuu irratti Yihuudii tokko wajjin wal mormuutti ka'an. Bartoonni sun gara Yohaannis dhufanii yaa barsiisaa inni gama Yordaanositti si wajjin ture atis immoo dhugaa baateef sun kunoo hin cuuphaa. Hundumtinuu gara isaa dhaqaa jiru jedhanii itti himan. Cuuphaa jira jedhaniin Yesuus. Yohaannis Cuuphaan maal jedha? Aan bishaaniin isin cuuphaa inni immoo hafuura qulqulluuf ibiddaan isin cuuphaa. Yeroo jedhu argina. Kanaaf dhaqanii Yesuusitti hin cuuphaaraa Yesuus jedhanii itti himan. Kana booda Yohaannis immoo akkas jedheen. Yohaannis yommus deebisee namni yoo Waaqa irraa isaaf kenname malee waan tokkollee fudhachuu hin danda'u. An Kiristoos miti garuu fuula isaa dura ergame jedhee akkan dubbadhe isin ofii keessanii dhugaa anaaf baatu. An ofii kooti Kiristoos miti garuu waa'ee isaa dhugaa ba'uudhaaf isa dura akkan ergame isinis dhugaa anaaf baatu. Misirroo kan manaa qabu inni dhirsa misirrooti. Miinjeen inni isa dhageeffatu garuu sagalee dhirsa misirroo dhaga'uutti guddaan gammada. Anis akkuma kanatti gammachuun koo amma guutuun ta'a. Inni sun guddachaa deemuun hin ta'aaf ani immoo xinnaachaa deemuun
anaaf jedhe Yohaannis. Dubbii baay'ee murteessaadha. Ani ol gad jedha. Inni ololaa jedhu inni guddachaa deemu ani immoo gad jedha jedhe. Gargar jedha jedhe. Waa'ee dhirsa misirroo wajjin wal bira qabate. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti qalbii jijjiirradhaa jedhee baay'ee dubbataa ture. Waa'ee dhirsa misirroo dubbataa ture. Gaafa misirrichi sagalee isaa dhaga'u garuu gammada jedhe. Inni eeggamaa ture. Inni misirrichi eenyuuni? Kiristoos. Sagalee isaa dhaga'uutti ani immoo baay'ee gammada jedhee bifa fakkeenyaan isaanii. Asirratti miinjeen eenyu ture? Yohaannis. Dhirsi misirroo Kiristoos mataa isaa. Kanaaf sagalee Kiristoos gaafa dhaga'u baay'een gammada jechuu barbaade. Ani gachachuu qabnaa mala inni immoo ololaa jedha. Kanaaf inni cuuphaan inni geggeessu aniif isineerra. Isaan cuuphamneera Kiristoos. Hafuura qulqulluun nu cuupheera. Dubbiin inni guddaan isa. Hafuura qulqulluu bishaaniif hafuuratti dhalachuun isaaf mala jedhe. Bishaanitti cuuphamuun akkuma jirutti namni baay'een keenya cuuphamneerra. Beennillee haa ta'u osoo hin beekin, nu galillee haa ta'u nu hin galin baay'een keenya bishaan keessa lixnee baaneerra. Garuu hafuura qulqulluun cuuphamneerra. Cuuphaan hafuura qulqulluu guyyaa guyyaadhaan raawwatamuu qaba. Innillee hafuura Kiristoositiin cuuphamuu barbaachisa. Sababni isaa hafuura qulqulluun nu cuupha waan ta'eef Kiristoos. Asirratti illee baay'een keenya hafuura qulqulluun cuuphamuu isa jedhu kana hafuura qulqulluun hin taane hafuura qulqulluutu nu cuupha. Yaadni jedhullee baay'een ka'a. Hafuura qulqulluutu nu cuupha malee hafuura qulqulluun cuuphamna miti. Yoo keessa ilaalleetiin jedha. Kanaaf dubbii kana baay'ee ilaaluun barbaachisaadha. Kan nu cuuphamnu dhugaan jiru hafuura qulqulluun eenyutu nu cuupha? Kiristoostu hafuura qulqulluun nu cuupha. Abbaan hafuura qulqulluun Kiristoos maal godhe? Cuupha. Wangeela hojii ergamoota 10:38 irra ilaalla. Kiristoos immoo hafuura qulqulluun maal godhe? Nu cuupha jechuudha. Akkasii nullee Kiristoos taanee addunyaa moonaa jechuudha. Kanaaf Yohaannis cuuphaan ani gad jedha. Inni immoo ololaa jedhu jedha. 31-36 irratti waa'ee Yesuusii dhugaa ba'uu Yohaannis ilaalleetiin jenna jechuudha. Yohaannis itti fufee inni olii dhufu hundumaa irra jira. Namni lafa kanaa kanuma lafaati. Waa'ee isa lafa irraa dubbatas inni waaqarraa dhufu hundumaa irra jira jedha. Gubbaarratti waa'ee dhalachuu yeroo laallu namni lamarraa dhalate foonirraa dhalate foonii, hafuura dhalate ammoo hafuura. Namni waa'ee lafa kanaa dubbata. Inni waaqarraa dhufe ammoo hundaa caala jedhee waa'ee Kiristoos yeroo dhugaa ba'u argina jechuudha. Isa argee isa dhaga'e sana dhugaa hin ba'a. Isa inni dhugaa bu'us homtinuu hin fudhatu. Inni yeroo dhugaa ba'u jedha waa'ee Kiristoos yeroo waan argeef waan maal godhu? Isa dhaga'eef isa arge kan inni dhugaa ba'u. Dhugaa ba'umti isaa garuu namni maal hin goone? Hin fudhanne. Isa inni dhugaa ba'u kana fudhatu immoo Waaqayyo dhuga qabeessa akka ta'e mallattoodhaan cimseera. Namni dhugaa kana fudhatu garuu namni dhugaa kana fudhatu isa inni dhugaa ba'u kana fudhatu immoo Waaqayyo dhuga qabeessa akka ta'e mallattoodhaan cimseera. Nama dhugaa kana fudhatuuf Waaqayyo dhuga qabeessa akka ta'e mallattoo maal godheeraa jedha? Cimseera. Maanni mallattoo cimsuun kun? Yoo isa fudhanne dhugaa qabeessa ta'uu kenna Waaqayyo dhugaadhaan maal nu godha? Waaqayyo mallattoodhaan nuuf cimseetiin jedha. Efesoon boqonnaa 1:13 irratti akkas jedha. Isin immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessan. Isin warri dhageessan itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniitu jedha. Kanaaf yoo isa waaqarraa ta'e dhugaa ba'umsa Kiristoosii fudhanneetiin jenne Waaqayyo mallattoodhaan nuuf cimsa. Mallattoodhaan inni jedhamu kun hafuura qulqulluudhaan jedha. Hafuura qulqulluudhaan mee wangeela Yohaannis kana irrattu akkamitti akka inni itti cimsa argineetiin jenna. Waaqayyo mallattoon cimsa jedha. Mallattoon kun 34 irratti inni Waaqayyo isa erge dubbiidhuma Waaqayyo dubbata. Waaqayyo hafuuricha safara malee kenna jedha. Waa'ee buddeena wangeela Yohaannis boqonnaa 6 keessatti yeroo biraan baane ilaalleetiin jenna akka Kiristoos mallattoon itti godheetiin jedha argineetiin jenna jechuudha. Asirratti maal jedhaa? Hafuura qulqulluudhaan akka isa cimseetiin jedha. Kanaaf abbaan ilma isaa hin jaallataa waan hundumaa harka isaatti kenneera. Namni ilma waaqa. Kanaaf waan hundumaa hafuura isaa abbaan ilma isaatiif safara malee maal godhu? Kenneetiin jedha. Ergaa Yohaannis 1:13 irraa Kiristoos illee hafuura ofii isaarraa maal godhe? Nuuf kenneetiin jedha. Kun mallatteeffamuu kennamu. Yoo dhugama dubbii isaa hafuura isaa fudhanneetiin jenna
dubbii isaa fudhanneet hin jenne, amala isaa fudhanneet hin jenne, hafuura qulqulluun akka inni mallatteeffamneet hin jenne lafa nuu kaa'a jechuudha. Kanaaf dhugaa kana fudhannee yoo jenne mallattoon kan inni nu mirkaneessee hin jedhu isa kana. Namni ilma waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilma waaqayyoof kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu. Dheekkamsa waaqayyootu isa irratti hafa malee jedha. Kanaaf namni ilma waaqayyootti amanu jireenya bara baraa. Namni lammaffaa dhalatu jireenya bara baraa. Namni dubbii isaa amaneet hin jiru. Kanaaf dhugaan jiru isa kana isaan cuuphamne isarraa dhalanne jireenya bara baraa argachuu dandeenyu waaqayyo dhageenye nu haa eebbisu. Eebbifama.